nuti. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedha guyyaa har'aa viidiyoo kan hundumti keessan iyyuu hin dabarsina. Yeroo hunda caala dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Yeroo darbee torbee tokkoffaa waa'ee ijoollee wajjin ture. Barsiisa keenya affeerree barsiisaa Isxiifaanosiin affeerree sirrittiin ibsanii sirrittiin nu barsanii ture. Garuu immoo viidiyoo nuti poostii goone suni gonkumaa hin ilaalamne dhugaa waaqayyoon gonkumaa hin ilaalamne jechuun danda'ama. Maaliif maatii waan waaqayyoo maaliif nuti hin dhaggeeffanne yeroo soomana kana keessa sanuyyuu maaliif barumsa sirna mana kiristaanaa keenya sirriitti maaliif hin hordofne dhugaan isiniin jedhanii kan yaade keessaa hordoftoota keenyaaf torbeedhaan qiddeestii akkasumas mukuraaf mitsaaguu kan jedhamu kana guyyoota hunda barsoota keenya affeerree akka barannuudha jechuudha. Yoo isin hin ilaalle yoo isin sheeriin goone garuu barachuunis ilaaluunis ulfaataadha jechuudha. Kanaaf hundumti keessan iyyuu torbee har'aa ka'ee yookaas mukuraa birraa ka'ee barsoota keenya ni affeerra. Hundumti keessan immoo yuutuubii keenya akkuma argitanii namoota kaaniifis sheer godhaa. Ofii keessaniifis immoo hanga xumuraatti viidiyoo keenya daawwadhaan isiniin jedha. Ani akkuma inni qulqulluu ta'ee isinis qulqulloota ta'a. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:16. Nageenyi fi jaalalli araara Kiristoos iddoo fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Waaqayyo ijoollee orjii tawaahidoo hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa godha Waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti barumsa mana kiristaanaa keenyaa waqtii ammaa yookaan immoo soomana keessa jiru keessaa sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torbee lammaffaarra kan jirrudha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa manni kiristaanaa keenya sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kana torbeen moggaasa maqaa ishee keessee fi jirti jechuudha. Torbeen tokkoffaan akkuma yeroo darbee barsiisaan keenya barsiisaan Isxifaanos bal'inaan nu barsiisee zeewaredee yookaan immoo guyyaa gadi bu'uu kan itti baratamudha. Egaa amma immoo torbeen irra jirru torbee lammaffaadha. Torbeen lammaffaan kunis immoo qiddiist jedhamee beekama. Hiikni maqaa isaa qiddiist jechuun qulqulleettii yookaas immoo adda kan ta'e guyyaa addaa jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa maaliif qiddiist jedhame torbeen lammaffaan kun yoo jenne immoo manni kiristaanaa keenyaa waa'ee qulqullummaa jireenyaa sirrittiin waan nu barsiistuuf qulqulleettii yookaas immoo qiddiist jedhame. Manni kiristaanaa keenyaa kaa qulqullummaa sirrittiin nu barsiisti. Maaliif yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kitaabni qulqulluunis waa'ee qulqullummaa sirrittiin nutti hima jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Manni kiristaanaa keenyas immoo qulqullummaawwan bakkeewwan hedduutti qooddi. Amma fakkeenyaaf qulqullummaa Waaqayyoo fudhachuu dandeenya. Yeroo kana keessa kan lallabamu keessa tokko qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyo qulqulluudha yeroo jennu immoo akka keenya kanaa miti yookaas immoo amala keenyaan yookaas immoo hojii gaarii hojjeteen yookaas immoo wantoota dansaa raawwateen miti akkasii miti. Amalummaan qulqullummaan Waaqayyo amalummaa isaati yookaas immoo kan irraa hin fudhatamnedha. Ilaa hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafidha ka ergamtoonnis yeroo hundaa kitaaba Isaayyaas raajicha Isaayyaas jechuudha boqonnaa 3:6 yeroo fudhatan ergamtoonni yeroo hundaa Waaqayyo qulqulluu jedhanii isa galateeffatu jedha. Egaa hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Qulqullummaan isaa kan kabajaati miti jechuudha. Qulqullummaa amalummaati. Amalummaan isaatiin qulqulluudha Waaqayyoon. Lawwadha. Kanaaf torbee lammaffaa kana keessatti waa'ee qulqullummaa Waaqayyoos kan itti ibsamudha. Inni lammaffaan immoo waa'ee qulqullummaa sanbataati maatiiwwan Waaqayyoo. Maaliif torbee lammaffaa sanbata qulqulleettidha jennee waan ta'eef. Sanbata qulqulleetti kan jedhameef maaliif yoo jennee qulqullichi Yaareediin sirrittiin moggaasa kan hiika isaa sirrittiin kaa'ee jira jechuudha obboleewwan keenya. Annis maalidha? Maaliif torbee qulqulleettii yookaas immoo sanbata qulqulleettii jedhamte yoo ta'a jennee egaa guyyoota hunda keessaa guyyaan sanbataa guyyaa addaati.
Manni kiristaanaa keenyas guyyaa sanbataa kana guyyaa qulqulluu jettee yeroo hundaa ni moggaasti jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafidha kaa sirrittiin immoo guyyoota hunda caalaa waa'een qulqullummaa guyyaa sanbataa torbeetti barsiifamudha jechuudha. Qulqullummaa yookaas immoo qiddiisti yookaas immoo qulqulleettii kan jedhamte kun jechuudha. Torbee qulqullummaan Waaqayyo sirritti kan itti ibsamu akkasumas immoo qulqullummaan yookaas immoo qulqulleettii kan taate guyyaa sanbataa guyyaa sirritti itti barsiifamtudha jechuudha. Manni kiristaanaa keenyaa maaliif sanbatiin xiqqaddeessan yookaas immoo guyyoota qulqullaa'oo qulqulleessuuf yaadadhu akkuma jedhu kitaabni qulqulluun wangeelaa isaa yookaan immoo seerota isaa kurnaan keessaa tokko kan ta'e. Kanaaf guyyoota qulqulluu ta'an guyyaa itti barannudha jechuudha guyyoonni kun jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafidha kaa manni kiristaanaa keenyaa hayyuu mana kiristaanaa keenya qulqulluun Yaareedii kana sirriitti nu moggaasa isaa qulqulleettii jedhee kan moggaaseef jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Sababii kanaaf qulqulleettii jedhamti jechuudha maatiiwwan Waaqayyo yookaas immoo qiddiisti jedhamti jechuudha. Inni biraa immoo maaliif qiddiisti jedhamte yoo jenne qulqullummaa jireenyaan qulqulluu akka taanuuf fide jechuudha. Ilaalaa hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Kana jechuun maal jechuudha? Qulqullummaa jireenya keenyaan qulqulluu akka taanuuf jechuudha. Waaqayyo kaasirratti inni nu abbooma kana tokkoffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti yoo fudhanne ani qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulluu ta'a jedha. Yookaan qulqulloota ta'an jedha. Qulqullaa jedha. Maaliif cubbuu duraan turtan irraa badii duraan turtan irraa qulqullaa'aa nuun jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf yeroo qaamni keenya guutuun jireenyi keenya guutuun yeroo qulqullaa'uu qabu yeroo itti barannudha jechuudha. Torbee kana keessatti jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Torbee qulqulleettii kan jedhame kanaafidha. Jireenya keenya moofaa sana, jireenya isa xuraa'e sana, jireenya cubbuun boojiin sana gaabbii galleetoo akka qulqulloofnu jireenya ittiin torbee itti banannudha jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Torbeen maali? Torbeen qulqulleettii yookaas immoo torbeen lammaffaan kun jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafidha jalqaba irratti qulqullummaan Waaqayyoo kan itti baratamudha jenneera. Qulqullummaan sanbataa yookaas immoo guyyaan qulqulleettii sanbata kan jedhamti guyyaa itti baratamudha jenneera. Akkasumas immoo nutilleen guyyaa itti qulqullummaa waa'ee qulqullummaa jireenya keenya itti barannudha jenneera maatiiwwan Waaqayyo. Haala hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Qulqullummaa jireenya keenyaan akka qulqulloof maaliif Waaqayyoon maal jedha? Ani qulqulluu akkuma inni ta'e isinis qulqulloota ta'a. Anaan fakkaadha jedha. Hojiin isaa inni maalidha? Gara gadaama Qorontos deemee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyoota 40 fi halkan 40 soomee kadhate. Akkasuma nutis immoo guyyoota 40 fi halkan 40 soomnee kadhannee Waaqayyo irra eebba qoddachuu qabna jechuudha. Kana anaan fakkaadha jechuun. Waaqayyoon fakkaachuu jechuun kana jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Waan biraan hubadhaa. Kanaaf Waaqayyoon fakkaannaa yoo jenne Waaqayyoon fakkaachuu qabnaa yoo jenne qulqullummaan kanaan fakkaachuu qabna jechuudha. Qulqullummaa jireenya keenyaan qulqulloota ta'uu qabna. Inni maal nuun jedha? Ani qulqulluu akkuma hin ta'e isinis qulqulloota ta'aa waan nuun jedhuuf jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf hayyuun mana kiristaanaa keenya qulqulluun Yaareed torbee kana qiddiisti jedhee kan moggaaseef jechuudha. Yookaas immoo qulqulleettii yookaan torbee adda taatee torbee waa'ee qulqullummaan itti baratamu, waa'ee qulqullummaan Waaqayyoo torbee itti baratamu, akkasumas ilmaan nama cubbuu hundarraa bilisa baanii akka qulqullaa'an waa'ee itti baratamu, torbee itti baratamudha torbeen kun jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Maaliif akkasittiin torbeen kun qoodamees yookaas immoo torbeen hayyuun mana kiristaanaa keenya qulqulluun Yaareed maaliif moggaasatti kenne yoo jenne barumsa mana kiristaanaa keenya sirriitti ibsuuf. Manni kiristaanaa keenya akkamittiin ibsiti barumsi ishee maalidha kan jedhu san torbeedhaan kaa'ee jira jechuudha. Gadi bu'uumarraa ilaala maatiiwwan Waaqayyo. Jalqaba maal godhee hayyuun mana kiristaanaa keenya qulqulluu Yaareed torbee jalqaba zawareedee ittiin jedhe ilaala. Zawareedee yookaas immoo guyyaa gadi bu'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara ilmaan namaa fayyisuuf gara lafaatti gadi bu'u sana guyyaa itti himudha jechuudha. Guyyaan kun guyyaa addaati jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Laala jalqaba maaliif achirra eegale? Gadi bu'uu kana eegale immoo waa'ee qulqullummaa akkamittiin barsiisuu danda'a yoo jenne qulqullummaan jireenya foonii qofa osoo hin taane jireenya bara baraan nu argamsiiste waan ta'eef jechuudha. Isa qofa osoo hin taane tokkoffatti Tasaloniqee boqonnaa 1 irratti maal jedha? Waaqayyoon yoo arguu barbaarre qulqullaa'oo taanu jedha. Laala Waaqayyoon yoo nuti qulqullaa'oo yoo taanu Waaqayyoon ni argannaa jechuudha. Waaqayyoon arganna jechuun immoo gammachuu qabnaa jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Sanaafidha ka. Sanaaf waa'een qulqullummaa kun itti baratama jechuudha torbee kana keessatti.
waa'een qulqullummaa. Maaliif qulqullummaan jireenya bara baraa nu argisiisti maatiiwwan Waaqayyo. Jireenya bara baraa. Yoo qulqulloota ta'an, cubbuurra yoo fagaanne, abbummi isaa yoo eegne, seera isaa sana yoo eegne, hojiitti yoo hiikne nuti qulqulloota taana jechuudha. Waaqayyoon nu qulqulleessa jechuudha. Waaqayyoon nu qulqulleessa jechuudha. Kanaafuu soomii kana keessatti qulqulloota ta'a yoo jedhamne akkamiin yoo jenne haala kanaanidha jechuudha. Soomii kana keessa immoo wantoonni gochuu qabnu maalidha yoo jenne amma fakkeenyaaf namoonni tokko soomii kana yoo soomnu kana kitaaba qulqulluu irratti wangeela Maatewos irratti maal jedha yeroo isin soomtanii akka warra of agarsiistan san hin ta'inaa jedha. Yookaan immoo ani soomee jira, ani subaayee qabadhee jira, ani torbee tokkoo fi subaayee qabadhee yookaan sooman jira jennee haasa'achuu miti jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Soomii keenya Waaqayyo qofatti beekuu qabna. Waaqayyo bichaan beekuu qaba. Ilmaan namaatiif ifuu qabnu jechuudha. Maaliif yoo isin soomtanii nyaara keessan hin guurinaayi. Fuula keessan diddibadhaa dhiqadhaati akka namni isin irratti hin beeknetti sooma jedha Waaqayyo. Maaliif dhoksaadhaan kan soomamu. Dhoksaan yoo soomne kana immoo Waaqayyo immoo dhoksumaanidha jechuudha. Kennaa eebba isaa kan nuuf laatu jechuudha. Kanaaf akkasittiin soomuu qabna. Sooma kana immoo nyaata qofa soomuu qabnu maatiiwwan Waaqayyo wanti beekuu qabdan. Namoonni baay'een nyaata qofa lagatu. Haasaadhaan waan biraa somu, ijaan waan biraa ilaalu, miilaan bakka biraa deemu, garuu immoo nyaata qofa ni lagatu. Kun sooma miti maatiiwwan Waaqayyo. Soomni akkasii miti. Soomni wantoota qaama keenya miira keenya shananiin iyyuu soomuu qabna. Akkasumas yaada keenyaan soomuu qabna. Hojii keenyaan soomuu qabna. Yoo akkas hin taane ammaa soomni keenya bu'aa dhabeessadha jechuudha. Nu amma akka warra of agarsiistuu taane jechuudha yoo akkas taane. Kanaafuu yeroo soomnu nuti akka warra of agarsiistuu akka hin taane nuun jedha kitaabni qulqulluun. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu kana beekuu qabna jechuudha obboleewwan keenya. Yeroo soomnu iji keenya soomuu qaba. Miilli keenya soomuu qaba. Iji keenya akkamiin soomu? Wanta ilaaluu hin qabne yeroo sooma kana keessa wanta ilaaluu hin qabne jechuudha. Bakka gahuu hin qabne, bakka deemuu hin qabne, deemuu hin qabne miila keenyaan. Waan tuquu hin qabne harka keenyaan. Waan dhagahuu hin qabne gurra keenyaan maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf hundumti keenya iyyuu kanaan beekuu qabna jechuudha. Sirriitti hubachuu qabna jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafidha soomii kana keessatti lagannaan yookaan soomuun kan barbaachise. Kanaafidha malee nyaatuma qofa soomne jennee akka himannu kanaa miti jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf hundumti keenya iyyuu soomii keenya kana, subaayee keenya kana baay'ee eebbifamaa. Waaqayyoon qulqullootaaf akkuma dhagee sooma isaanii kadhataa isaanii akkuma dhagee keenya isa kadhatuuf nutis immoo wantoota kana gochuu qabnu jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Ani qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'a. Eebbifamaa Waaqayyoon isin eebbisu.